namootni waan gargaara odeessaa turanii artisti Haacaaluu Hundeessaa artisti gurguddaa qabu brand of dandeet biildu goota jirta sirba keessatti maalan jirraa achumas qeerroo jirtuu tanfaan beekamta maqaan sunan miidiyaalee hawaasa gubbaa jijjiirame qeerroo jirtuurraa gar feerroo bittuutti Haacaaluun jijjiirame jira jedhan Haacaaluu Hundeessaa feerroo jalqabde qeerroo jirtuu jedhe malee feerroo bittu hin jenne biizinasa keessa galuun koo erga waggaa lamaan asii kana akka ajaa'ibaatti ishuu ta'ee gaafa haasaamu dhagaa ture hojii aartii kanaan beettee akka biyya kanaatti namni successful ta'ee jireenya ofii mo'ate nama muraasa beetta keessattuu immoo karaa artistoota Oromootiin yoo dhufte kamaqaa qabsoo Oromootiin dhiibamee roorrifamee dadhabee karaa Keeniyaaf karaa Sudaan baqatee biyya hambaarra jiru paartaayimii isaa muuziqaa hojjeta malee fuultaayimii muuziqaa hojjeta illee hin jiraatu biyya Faranjii keessatti artistoota gameeyyii hedduu beeka isaan carraa argataniin achitti jireenya ofii carraa ittiin mo'atan argatan malee kan biyya keessa jiru agartee gadadoo hamaa keessa akka inni jiraachaa ture waan dhokataa miti artistoota Oromoo isa qabsoo Oromoo utubuu keessatti gahee qaban miti warruma afaan ittiin sirban kun biyyattii kana keessatti carraa argatee sirni ture isaaniif opportunity garagaraa uumeefillee industrii muuziqaa biyya kanaa keessatti akkaataa itti jireenya kee ittiin mootu kasii goosu